في وحدة بتقول لي نظفي بيتك كله غبرة. احنا جماعة معفنين، احنا جماعة بنحب الوسخ. انت شو إلك فينا؟ انا حرة ببيتي، انا ما بدي انظف، انا بتدخل ببيتك. maaltu nu galchereenu kosii keechanirra yoo teechanii isinumatu keessa taa'ee yoo koseechitanii dadhabdan boodammoo sarraatenyaa fiddanii kosii keechan harsiiftu jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootidha. Eegaa viidiyoo irratti jechuudha akkuma sagalee gifti duree addee madaamii dhaggeeffatanii nuti xuraawaan jaalannaa, nuti haala kanaan guddannee maaltu siin galcheedha jechuun isaanii si jammare jechuudha. Ka haasaa jalqabaa irratti arabdoonni jechuudha ka'anii waa hojjechuu irratti ka isaanii iskaziidha yoo sinin jedhu sarraatenyi matti fidu malee wanta qoshaashaa xuraawaa kana ka hojjechuu fi qulqulleessuu hin barbaadanii yeroo baay'ee jechuudha. Indoom waan na mudate tokko na yaadachiifte jechuudha. Gizeen biiroodhaan hojjedhu sanii jechuudha. Ka biiroodha biiroon immoo ji'a lama ji'a sadii hojjennee sanii olis hojjechuu hin dandeenya mana biraa jijjiirranna jechuudha. Yeroo sanitti sammuun kiyya na dhuufuu nagahee dhugaa waaqayyo ani kaasumarraani warroota ala hojjettani waaqayyo bichaan obsa isinii haa kennu, waaqayyo bichaan tigisti isinii haa kennu dhugaa waaqayyo. Osoo nagammaa biiroo hojjedhe mana kan hojjedhu ta'e qaataan maraadhayyuudha jechuudha. Innaa mana takka maaltu na mudate seetanii gara galgalaati sa'aatiin isaan dhufanii biiroo irraa na fudhatanii akka carraani har'umti ganama hojii irraa ba'een galgala immoo dhufanii na fudhatanii jechuudha. Yeroo achi dhaqu haadha fi haadha manaa ilmaatii fi ijoollee afuriidha kan jirani. Mana osoo hin taane mana hoolaan itti galuu, manni hoolaa goronnoon hoolaa baxxaragamee bareeda jechuudha. Kana hin beeku jechuudha. Bineensuu agana akkana godhe keessa hin taa'u jechuudha. Baay'ee waan nama jibbisiisuu fi kinnu kushiinanii daakuun kushiinaa keessatti gadi nannamee sorsuubiin jettumo raammuun jettumo wannumti dhabame hin jiru jechuudha. Ani mana san ol seenee kan hojjechuuf raammuudhaa sodaadhen echee gadi bahe jechuudha. Inni hojjenne dideen biirootti deebi'ee guyyaa sanii. Amma sirratti yoo deebine jennu amma sarraatenyoonni jechuudha. Arabdoonni yeroo sarraatenyoota nu fudhatanii yeroo jalqabaatitti baay'ee nu tuffatu jechuudha. Akka qoshaashatitti nu laalu deebi'aniiti bakka yoo barbaadanii bakka wanta garagaraa namaan jedhu bakka baay'ee nu tuffatu jechuudha. Amma kan tuffatamuu qabu nu immoo isaanime nutis immoo isaanin tuffanna maaliif jennaani haala isaanii akkaataa isaanii hin argina. Manni isaanii osoo sarraatenyaan keessa hin jiraanne manni isaanii tasumallee qulqullina hin qabu jechuudha. Amma iyyuu kun akkuma argaa jirru ganama boroo kaanee nuti duddi keenya itti nu citee itti goggonnee gubannee hojjenna. Guyyaa yoo ga'e isaan qaata xureechanii qaata balleechan keessattuu ana wanni na guggubee bakka waan godhu dhabee beektu mana arabaa kana keessa tokkoffaa wanta bakka na cinceechuu namoonni akka kiyyaallee yoo jiraattamee koomenti jalatti barreessa. Yeroo alaa dhufanii jechuudha. Yeroo alaa dhufanii caamman isaanii dhoqqeellee haa qabaatu waan fedhe haa qabaatu kan ani dudditti koona citee hollachaa makaraa argee kinu saramikii adii kana qulqulleeche isaan dhoqqee alaa fidanii saramikii sanirra deemu jechuudha. Bakki isaan itti dhaabbatan sun immoo akka kottee horiitti mul'ata jechuudha. Yeroo san immoo baay'een haara baay'een gubadha jechuudha. Dhugaa waaqayyo yoon dubbadhe maaliif jennaan inde namni tokko wanna tokko itti dadhabee gubatee qulqulleesse isaa sa'aatii lama osoo hin turin gaafa balleechani baay'ee nama aarsaa baay'ees nama guba isaan nama akkanaati jechuudha. Garuu mana sarraatenyaan jirtu manni isaanii nutsuudha. Mee mana sarraatenyaan hin jirre deema yoo deemtanii beektanii jechuudha. Akka carraa madaamii teecha wajji yoo deemtan mana sarraatenyaan hin jirre yoo deemtanii mee manuma san dhaqaa laala kushiinaan jechuudha. Keecha ol seenuu fi miti bakka bishaan dhuguuf keecha ol seenuu hin dandeechan jechuudha. Inna yeroo baay'ee biiroodha yeroo deemee hojjedhu jechuudha. Gizee hunduma kushiinaan komadiinoo keessatti meeshaa nambisan ani maal akka ta'an bichaan beeku bakka sarraatenyuma abdatanii saniin booda birriin kun itti tole sarraatenyaa fidanii mana tokko fa'a
guyyaa sadiin niqe jechuudha. Kushiinaan naa dhumachuu dide, meeshiin kushiina naa dhumachuu dide, kan ala taa'u kun irratti goggoga, kan irratti goggogu kun namaan ba'u. Akkasitti nuti hojjechaa jiraanna jechuudha. Mana isaanii kosii isaanii irraa gadi haree kan nama isaan godhee dhaabee isaan deemaa jiranii nu'u jechuudha, balaa keenyaaf jechuudha. Gara kan kosii isaanii kana fossitee makaraa kee argitee gubattee gaafa manni sun qulqullaa'ee mana namaa fakkaate kinnu akkuma waan duraan manni ishii yeroo hundumaa akkasitti qulqullina qabu wayi goda keessa sotti jechuudha. Waan si ajajju goda keessa sotteet si ajajji jechuudha. Amala akkana mallattoolee akkana yeroo baay'ee badaamota irratti argaa. Inna deebiteet immoo maal gooti? Akkanatti lafaan xaraguu eegalti jechuudha. Kakaleecha kosii sunumaatti fakkaanne amma immoo qulqullinaadha sidaatii godhatte qoshaashee lafarra sotti jechuudha. Akkasii kanaadha. Osoo ani wanta biraatii miti. Ji'uma sadiif jechuudha biyyi Arabaa kun cufame waanuma isaanii jaan argee maal akkan jedhu beeku jechuudha. Ji'uma sadiif jechuudha. Arabdoota kan jiranillee kana jirullee keessaa nu galchanii yookaan immoo birmadoota eenyuun hojjetinaa nuun jedhanii kan immoo biyyarraallee fiduu didanii biyyoonni hundumtuu saraatenyaa Arabdoota irraa dhaabee biyyi Arabaa maal akka ta'u hin beeku jechuudha. Inna akkasiidha. Kanaaf jechuudha kan akka nuyi qulqullina qabu, kan akka nuyi madaamii bareechu, kan akka nuyi mana isaanii bareechu, kan akka nuyi uffata isaanii bareechu ni jira. Hinjiru nuti bara warqiidha dhugaa rabbii dubbachuudha. Mana isaanii warqii goone isaaba warqii birciqoo bishaan keessatti addeechina jechuudha. Inna kanarraan immoo kan nuti uffatanii nagarrama beeyan qallaali nama tuffattu jechuudha. Madaamonni tokko ijoolleen akkasitti wanni akkasii kan sinqunnamee jiraat ijoolleen isaanii hoo akkatti isaan nama tuffatan kanuma bari gizee shinti beeti seenan bakka gattaa san dhiqatanii kan hin dandeenyetu bar dhufee nama tuffata dhugaa waaqayyo. Inna yeroo sassani nama garramu jechuudha. Garuu dhiqaa luka keenya hin gaani jechuudha. San dhiqaa luka keenya nuti bar biyya keenyatti soo ta'e warra keenya hojjennee fataa gooneti jechuudha. Mee daa'imman isaanii kan waggaa 15 kan waggaa 20 bar hojiin beeku hojii wanna takka hin beekani jechuudha. Inna baay'ee nama ajaa'ibu. Garuu nuunoo hojiin beektu hojjechuun beektu maaliin beektu duun jedhu jechuudha ijoollee teenyan. Garuu immoo kan akka isaanii osoo isaanumti mana namaa deemanii unkaan akka hojiin beektu miti waan takka jechuudha. Kan amma dubartiin amma heerumtu saraatenyaa abdattee heerumtu jechuudha dhugaa dubbachuudha. Yeroo heerumtu kan abbaa manaa ishee sanii nyaata hojjettu kan waan tokko godhu saraatenyaa abdatti yookaan hoo maal godhu nyaata kana yoo hojjetani wanti bishaan yoo tuqe cubbuudha natti fakkaate waa dhiquu hin beekani jechuudha. Distuma keessatti gadi darbu sobanii wanni jedhanii akkasumatti bakka maal abbo kana keessa nuti uffatu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya kaay nuti warqidha. Indoo mindaan keenya nuti xiqqaata. Mindaan amma nuti ijoolleen biyya Arabaa dhufanii warroota haarawaatii fi kuma tokkodha. Ijoollee afaan beekaniif immoo 1,200 fidaa jiru jechuudha biyyaanii jiru kun Saudi Arabiyaani. Garuu 1,100 1,500 1,600 hin xiqqaatan jedha ijoollee kontiraata dhufanii jechuudha. Dhugaa waaqayyo ijoolleen maal taatee maraattii maal taatee akkana taatee jedhu malee gizee biyyarraa dhufanii mana isaaniitu nama maraacha jechuudha. Wanti hin beekne fakkeenyaaf mana tokko isaan mana horii fakkeechanii mana bakka tokko bichaa xureechanii barnaa nama dhaarsu jechuudha. Mana hundumaa mana horii fakkeechu sila ijoolleen gaafa dhufte mana agana ga'u kana isaa yookaan kan guyyaa mana san seente eegaltee galgala ganama mana agoyi ganu kan hojjetti booda hin tafashti jechuudha. Akka sammuun taate akkamta akka sammuun taanere kanaaf jechuudha. Ijoolleen teenya baay'een keessatti amma kan dhufaa jiran ijoolleen daa'imman jechuudha. Yaada qumatiin isaaniitiif foon isaanii gurguddata malee nama ijoollee hojii biyya Arabaa danda'u miti jechuudha. Hojiin biyya Arabaa baay'ee nama miidha jechuudha. Nama miidhu fakkaata hojii mana keessaa fakkaatee nama sobaa malee kan akka hojii biyya Arabaa nama miidhu hin jiru jechuudha. Ijoollee keenya yeroo dalagaa daladan of eeggannoo guddaa godha. Birrii arganna jettanii isaan nu jaalatu jettanii hojii isaaniitti of hin dhiibinaa dhugaa waaqan nama miidha hojiin isaanii. Ani viidiyoo kiyyaa sumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif immoo galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatti nuti deemti turtii gaarii baay'ee.